qabamee muka itti kaayanii dhiirummaa irraa balleessan jechuudha. Mucaan sun amma booda dhaluu hin danda'u. Ilma dhiiraa tokko muun itti kaa'ame jechuun bakka meeshaan isa baraashee namni sun. Meela Ahmad Yawaan goonu. Kanaaf bilisummaa irra dhufee wanni sun sirriidha. Akkamitti sirrii miti? Iddee jarri goota nurra ta'uu barbaada muka hedduun nu kaanii. Injiru wanni akkasii habiibi. Ila dhageeffadha. Ahmishaa dhageeffadha. Ila dhageeffadha. Ani nama Saudi Arabiyaa keessa jiru keessaa isa tokko. Tokkoffaa ka walloolte ijoolleen akka wallootiif akka arsiitti walloolte. Nama tokkoof lama miti. An sa'aatii ammaa kan osoo isin wajjin haasa'u yoo nama walloo tokko argadhe hin dhiisu inni illee nan dhiisu. Dhageeffadhaa meeqa jeellootti. Hanga dubbiin kun dhumatutti ijoolleen ta'ennallee miira keessa galtee dhiisuuf hin teettu. Jarrillee dhiisuuf hin teettu. Garuu akka Heydar haasayaa jiru dubbii isin fiddanii karoorsitanii sirna itti gootanii asiin geettan kana takka jedhee of duubatti deebisaa jira oofe. Dubbiin kun gaafa of duubatti deebi'e nama obsa qabullee obsa fixachiisa. Kanaafuu dubbiin kun gara goolabamuutti jira waan ta'eef eega jaarsonni illee sheekonni illee nu dura dhaabatte jennee nuti ijoolleen arsii keessaallee wal dubbifnee dubbii kana dhaabaa asumatti dhaabaa ijoollee simbiri jirtullee hin tuqinaa nyaachisaa obaasa yoo isaan ijoollee teenna gadi dhiisan gadi dhiifna yookaan gadi hin dhiifnu kabiraatu hin qabnaa jennee jirra. Dhageeffadha dhugaartu isinitti waan nama lola kana keessa jiru keessaan isa tokko. Dhageeffadha aneen nuyyuun sodaadhu. Ammallee namoonni tokko tokko nu qawwee qabna nu shugguxii qabnaa jedha. Nu his qawwee dhachuu dandeenya shugguxii dhachuu dandeenya. Hin qabnallee beekaa usna malee. Garuu dhageeffadha. Miskiinni karaa deemu dhibbaan dhibbatti miidhamaa jira. Arsii keessaallee miidhamaa jira. Walloo keessaallee miidhamaa jira. Ka miidiyaa kanaa waan hin beekne. Ijoollee walloo amma kaleessa sitti natti dhufte nama lama dalagaa soqatti. TikTokii qabdanii jedhee ni gaafadhe. TikTokiin maali naan jetti. Wallaahi kan shaafa takkaa walitti deemmatte Ahmad. Bishaan qorraa qabdanii jennaan bishaan qorraa kenneefii asin na biraa yaatee kutte. Ijoolleen arsii naannoo kana jirti. Tiyyaallee waa godhu saalfadhu jalatti himuu hin danda'a. Beekaa bakkee isiin ijoolleen ta'e arsii dalaydu bira dabarsee asiin bayaa karaa kanaan tara ijoollee jimmaa tochi jira bira dhaqaa edheeni qajeelchee biraa deebi'e. Sababbiin isaa maaliif yoo argite miira keessa galte ijoolleen tun hin miitiif. Jarana yoo lolli ka'e nama miidhuun beekan ka miidhu rabbitu beeka. Dhageeffadha. Anamma dhugaa isinitti himu nama miidhu rabbitu beeka. Namni tokko tokko amma nu dhiiran nama miine jedhaami. Wallaahi billaahi tallaahi yoo balleessuun jedhan tokkochi daaraa luka takkaan naman dhaaba luka takkaan. Jarana ilmi namaa waa balleessuun naman dhibu waa tolchuun nama dhiba malee ni beeytan. Namni waa balleessu durumaa nama tokko. Sudurumaa nama tokko. Sudurumaa nama tokko. Namni waa balleessu nama tokko. Nama waa tolchutu dhabame malee namni waa balleessu baay'eedha. Kanaafuu dubbiin kun haa dhumatu. Ijoollee miskiina wal miidhaa jira. Warri gugurdaan amma fakkeenyaaf King Ahmadii fi Abdii Bilisummaa lokeeshina naa ergaa edeen hin didde. Bakki jirtan natti maa edeen hin didde. Hin ergeef dhufuu didde. Sababbiin isii maaliif? Obboleeyyan isiitii miti kakaraatti miidhamaa jirtu ijoollee wal lollee. Isinii galee obboleeyyan jiraati miti osoo obboleessa jiraa taate wallaahi billaahi akkana godhaa nullee harka kafalan hin jettu rabbii jedha gannaa dhiisaati. Lachuu warri miidiyaa kanarra jiru hatta mataa kiyyarraa qabee obboleeyyan teennaa miti warri qabame. Feetu haa duutu feetu haa jiraattutti jira ilmi namaa. Kanaafuu yoo dhaabuu dandeettan dhaaba. Yoo ammootu dhaabuu ka dadhabdan taate nu hillee abadan arsii miliyeena ana tokko ofirratti wallaahi billaahi nama 30 nama 90 walirratti dhahee isin argisiisa. Kanaafuu dubbiin kun haa dhaabatu ijoollee daa'ima wal miidhaa jira. Warra waliin dalagatutu wal miidhaa jira. Ilmi namaa wal jibbe. Wallaahi dhugaa isinitti ma namni Oromoo tahee nama afaan Oromoo dubbatu orginaan namuu hima dheessaa. Maaliif gabaabsi obsaa dabarsinaa carraa yeroo dheeraa keessa dhufe. Kanaafuu ati ammoo Ahmadii kiyya galatoomi ulfaadhu anasumaan xumura dubbii dhugaadha. Ati ammoo dubbii kana garaachaan itti seente bakka wala ka'ee quban qabdu wanni ati goote tokkollee wanni ati balleessite tokkollee hin jiru. Namni waa tolchaa ture gara arsiitii illee waa balleessaa ture nuyi dhufanii nu haa gaafatanii. Wanni fidanii dubbii tana keessa silaaqanii maqaa si balleessaniif tokko hin jiru akkasi galatooma ulfaadha. Maayee obsa. Hayyee galatooma ulfaadha dai. Akka carraa Ahmed Culullee laayivii seeneera jennaan anan gastii mana namaarran ture iddoo kanaan dhufe. Carraa yaa galatoome welcome baga nagaan dhufte. Nama akkaan dinqisiifadhuudha. Dhugaa rabbiititti baga mana kiyya dhufte yeroo jalqabaatiif. Galatooma ulfaadhu kabajamii. Dhaab iskiriin godha guys. Social media irratti yeroo baay'ee numan si argaa. Numa wal hordofnas jedheetiin yaade numa messengerii akkatti waliin dhabneen wallaale malee yerooti gidduutti namni waraana kana liid nu godhu dhabame ka'een dulchisa jettee
baalli fudhatte tokko si bilbilee akka mari'annu barbaadiitiin ture carraa isaan arganne dhugaa dubbachuuf yoo ta'e miseejii illee siin barreessa jennaan yoo ati fireendii naaf hin deebisne piraayivesiin kee siif hin iyyamu waan ta'eef piraayivesii seetingiin kee siif hin iyyamu waan ta'eef akka isaa wallaaleen dhiise. Yeroo ati asliidha mana asliitti warreen yakka dalagan kunniin gama kamiin iyyuu kutaa bakka hin buhanii ganda bakka hin buhanii kashlabbeedha baalageedha wallaaltota waan ta'aniif iyyuu seeratti dabarfamanii kennamuudhaa qabu. Akkamitti seeratti dabarsinee kennina kan jedhu haa mari'annu jedhamnaan qeerroo jajjabeeffaa tarii warruma mootummaatti dhukaasuuf seeraa fi hin bulle seeraa fi hin bitamne faatachi keessa jiraachuu danda'a waan ta'eef hin ulfaata. Mee jaalalumaaf mariidhaan haa qabannu jaarsummaadhumaaf araaraan haa qabannuuti waan badaa nutti as deemaa jiru irraa of haa qusannu jedhanii yaada walii kennitanii yoom mana seenee dhaggeeffachuudhaa baadhallee yoom mana seenee dubbachuudhaa baadhallee dhaggeeffataattiin ture boromtaadhuma isaa immoo yerooti abaluu fiixaan hin baaftu taanaan hin jalqabinsiin jedheen ture amma garuu wanta ati gootee garaa nu qabbaneessite hin jiru waan ta'eef baay'een sitti gadde jettee nama wayiitti imaanaa kennitu immoo argaattiin ture hagasii danda'ame ammas yogguun dubbadhu yoon sitti bu'ee atuu na aartee sagalee natti ol ka'uudhaa baattee natti tola garuu badiin Jamaal godillee ni jira gastii sanarra na yaadadha. Badiin Jamaaliinis raawwatame isiinis raawwatame abaluu abbaa fedheenuu raawwatame badiidhuma. Nurratti kana godhanii isaan akkas godhanii kan jedhu isaan eenyudha nuti eenyudha kan jedhu sanas immoo adda baafataa deemuun gaariidha. Wallaalummaa isaaniitu isaanii fi nuyi taasisee malee achii fi as taane malee yeroo diina bira dhihaannu yeroodhuma walii wajjin qabsoofnu nu malee garaagara miti warra qaama tokkooti. Keessattuu immoo ana caalmaa immoo si walitti dhiyaattu amantaadhaan tokko waan taataniif iyyuu jechuudha. Yoo akkasis ta'e namoota baay'ee hirmaannaa kana keessa jiran jechuu kootidha malee ani akka dhugaasaa dubbachuuf yoo ta'e akka gandaatii fi namni as isin bira taa'ee siqiqee akka itti dubbatu wallaalee yoo itti seene tarii na arrabsaa laata kun atamma kaatee na arrabsuu dandeessa iluun namni yeroo baay'ee wajjin mari'adhuuf dubbadhu natti galagalee na arrabsuu danda'a garuu yoo na arrabses rakkoon qabu jedhee riiskii isaa fudhadhee dhufa garuu akka Abu Mu'aaz sila jechaatii turanii ustaazonni ulamaayin garuu kana ni sodaatu. Jecha ni sodaatu waan ta'eef iyyuu jechuudha. Bakka dhaabbatan sana ilaallachuu barbaadu waan ta'eef dhufanii waan kana furuudhaaf yeroo itti fudhateera ta'uu danda'a. Sadarkaarra jiru sitti immoo barbaadeen ture yoo tarii hin beektu ta'e kanan mana sana keessaa ba'aas dhufeef maaliif yoo labsaa jirtu ta'e waraana labsuun keessan faayidaa hin qabaatu. Jedhaan keessan kun faayidaa hin qabaatu. Yoo dhuma immoo akka malee sitti hammaate immoo bakka ati jirtus walloon hin dhabamu waan ta'eef akkuma isa orbaa jechuudhaaf jettu ofii keetii godhisii jechuufan dhufe. Ifaan ifa walitti dubbachuun gaariidha. Garuu jechuudha dhugaa rabbiin siin jedha sammuun kee akka fayyuu fi anamma dubdeebiin badaa baay'ee badaa ta'ee gama ati kan keenya jettu kanaatiin achi deebi'uu dhabuu isaatiif nan gammada haga ta'e jechuudha. Akka hin babal'anne godha waan ta'eef sababiin muka walitti kaa'uu iyyuu immoo eessaa akka ta'e ilu viidiyoo sana argiteetta viidiyoon dhumarra siif ergee messenjeriidha. Dhaggeeffattee ilu? Ilaallee. Oo kadhiyoo kaleen hir'isamu. Laalee. Argitee? Sirrii miti lola duraa miti lolaas erga namni wal qabeessi. Erga namni wal qabeessi garuu erga taateen kun ta'een duratti ture. Jechi kun kan jedhamee jechuudha. Erga jecha kanaati jedhameeti dubbii kanatti immoo seennamee jechuudha. Duraan beekuudhaa baadhullee erga ji'a tokkootiin isin dhiibbaa keessaniini affeerraa keessaniin mana banee. Bakka kana sirraan fuudhan maaliifi kan fuudhan. Wanni kun jedhamee wanni sun godhamee bakkiteen dubbiin jirtu bakkuma awwaala dubbiin kaata akkasumas deeman fakkeenyaaf elu deemaatii nama miila muraa ka jedhu yoo an jedhe ka biraa deemee miiloon an akka jeenjee. Obsa ammamee yaani dubbii si jalaaf duuban deebisu. Anamma ragaan na harka jiruun jira. Guruppii isaanii kan nama 700 akkuma jirutti nuti afaan bichaan naasuuf nu beeki. Isa kana yoo amman si dhageessise na ayyamta hawaasa bal'aa nama 2,000 kanarratti murtee jarri dabarsan. Warri walloo fi jettan amma isin lolli walloo ilaallatuu jettan. Uummanni kun ijoollee keenya arsii osoo hin dammaysuu baadhe nama meeqa akka lubbuun baddu isin quban qabdan. Nama hedduutu
Viidiyoon hojjedhe san kaasinaan jechaa turan. Ammaa kaasuu dide yoo diqqaate maqaa kiyyaan namni hedduu baraaramee jira. Nama hedduun na hordofa waan ta'eef jechuudha. Amma haasaa isaanii yoo dhageeffatte nama 700 guruppii isaanii nama 20 qabu keessatti ummata Arsii jedhanii murteessan. Nama rakkoo qabu jedhanii hin jirre. Ummanni keenya Arsii ammoo akkuma argitu kanatti jaarsi keenya jabaan nu qabnu dhufee ummata kana waa jedha. Jarri garuu murteessanii bakka arginetti miila cabsina hin caccabsina harka irraa murraa akkan sochoone jedhanii guruppii nama 700 nama 20 qabu keessatti garaagarummaa kan qaba. Wallaahi yoo amma ummanni na ayyame sagalee mana matakkaa bichaa si dhageessisa firoomsa. Obsa abdiisa jechuudha. Dubbiin kun dubbii walloo qarsiitiin jettanii si waan lashitti ilaaltee amma heedar bilisummaa osseenee nama muuyini jirmi agas ga'u sun itti seene san irraa waan akkasii haasa'u bataam nama azansiisa beekta. Kottu Ahmad xiqqoo ilu kuni naaf fudhataman qabu yaada jedhu kaasteetta dhugaadha. Isa sin jettanii amma dhaadannoon ijoollee warra